Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu. Beetiif mikii Waaqayyo isin haa eebbisu. Jireenya keessan haa eebbisu. Ammayyuu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. By the way, baay'ee sirraa bareeda iddoon kuni. Yoo ilaaltanitti ta'e ayyaanatu irra jira. Atis akkuma beekii asirra dhaabbachuudhaaf qophaa'e. Maqaan Waaqayyo ulfaatuun. Waaqayyo gaariidha. Ameen. Waaqayyo gaariidha. Yeroo hundumaa Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo nuuf gaariidha. Waaqayyo nuuf gaariidha. Waaqayyo akka koo miti. Ameen. Waaqayyo akka keessanis miti. Waaqayyo akka namaa miti. Jaalalaan nu waama. Ameen. Tolaan araaraan nu waama. Si'a baay'ee gaafa dubbannu akka namaa miti Waaqayyo jenna. Hangaruu waan tokkoon bare akka koo mitiin jedha. Maaliif qajeelummaa nuyi qabnu hin jiru minire? Nus dadhabbii mataa keenyaa qabna. Akkatti waan baay'ee laallu qabna. Waaqayyo akka koo miti. Haleluuyaa. Waaqayyo akka keessanis miti. Waaqayyo gaariidha. Ameen. Waaqayyo gaariidha. Qophaa isaa gaariidhaan maqaan isaa nuuf eebbifamu. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo gabaabsinee walii wajjin dubbifannee Waaqayyoon kadhannaa. Wanta furri Waaqayyo keessa koo fide akkaataa baay'eetti sagalee kana dhaga'uu dandeessu barachuu dandeessu garuu akkaataa itti furri qulqulluun gara koo fide isinii wajjin dubbachuun barbaada. Inni immoo guyyaa har'aa Waaqayyoon beekanii Waaqayyotti siqachuu kan jedhudha. Ameen. Waaqayyoon beekanii Waaqayyotti siqachuu jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbisee mataa keenya gadi qabannee we'll have a quick prayer. Daniel 11:32 nan dubbisa. Akkas jedha. Daniel 11:32 inni afaan toluudhaan warra kakuu qulqullaa irratti waan hamaa hojjetan gowwoomsee jireenya xuraa akka jiraatan hin godha. Wanti hin barbaadu sattaanuudha. Warri Waaqayyo isaanii beekan garuu ittuma jabaatanii wanta ta'uun hojjetu. Ameen. Warri Waaqayyo isaanii beekan garuu ittuma jabaatanii wanta ta'u hin hojjetu. Ingiliffi isaa akkas jedhan. But the people who know their God shall be strong and do exploits. Amen. But the people that know their God shall be strong and do exploits. In wanta ta'u hojjetu nu jedhu kuni hin booji'u jedha. Amen. Booji'u jedhe. Warri Waaqa isaanii beekan garuu hin jabaatu. Booji'us hin booji'u. Ameen. Waaqayyoon mataa keenya gadi qabannee yookiin ol qabannee akka isiniif mijatetti Waaqayyoon kadhannaan. Haleluuyaa. 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 Waaqayyo si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Abbaa isa abbaa jennee akkasi waamnuuf karaa Kiristoos Iyesuus mucaa kee ta'uu. Mucaa kee ijoollota kee hafuura abbaa jedhu nu keessa keesse galanni siif haa ta'u. Waaqayyo ijoollee kee taane akka nu si waamnuuf yoomiyyuu golgaan akka nu gidduu hin jiraanneef yoomiyyuu garaagarummaan nu gidduu akka hin jiraanneef dhiiga keetiin gargar yaa Waaqayyo golgaa isa dhaabbatee ture sana gargar kuttee fuula kee irra akka argamnuuf nu gargaarte galanni siif haa ta'u. Nu warra fagoo turretu dhiyaate, nu warra orma turretu maatii kee ta'e. Kanaaf fuula kee irra dhaabbachuu dandeenye galanni siif haa ta'u. Har'a yaa Waaqayyo dubbii kee gaafate nutti dubbattu akka ormaatti miti. Haleluuyaa. Akka yookiin warra fagoo jiranitti miti. Maatii kee, ilmaan kee, ijoollee keetti gorsaati dubbattu dhaga'uudhaaf gurri keenya habanamu. Jechati nuun jettu apply gochuudhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Yaa Waaqayyo sin kadhadha gurra saba keetii laphee saba kee irra kan buufatu kan si biraa ta'e duwwaa haa ta'u. Enaa yaa Waaqayyo wanti wal makaan yoo miidhageyyuu yaa Waaqayyo gooftaa jireenya namaa kan hin fayyifne na keessaa yoo ba'e saba kee hin gargaaru. Maqaa Yesuusiin as an empty vessel I stand before you. Use me and speak through me maqaa Yesuusiin. Ati ofii keetii nutti dubbadhu.
Hojiin seexanaa kamiyyuu naannoo kanatti gurra keenyatti kana saasu, laphee keenyatti kana saasu maqaa Yesuusiin hojiin seexanaa hundumtuu gab kan jedhe haa ta'u. Lafa ilmaanni kee jiran, lafa ifni kee jiru, lafa hafuurri kee jiru, birmadummaa guutu jira. Lafa ati jirtu immoo dukkanni dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef bilisummaa keessa taane, birmaduu keessa taane si waaqeffachaa si dhaggeeffannaa galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ansiya baay'ee yeroo hundumaan jedha ija nan jabaadha communicatees nan godha iddoo biraatti garuu gaafa iddoo kana irra dhufu it's very hard maaliif iddoo waaqayyo jirudha ameen gaafa sin ilaalu namni waan baay'ee ilaaluu danda'a gaafa gara keessan ilaalu alaati garuu an kan hin argu qulqulloota waaqayyooti ameen namni waan baay'ee arguu danda'an namni waan baay'ee ilaalee madaallii kennuu danda'a akkatti namni madaallii kennu adda adda miti garuu namni Kiristoos Yesuusin dhiiga isaan fayyee ulfina qaba ameen simboo qaba surraa qaba kanaafi gaafan sagalee kana dubbadhu ofitti dubbachaa isinitti dubbadhaa jechuu kootiin iddoo ammaatti kan dubbifanne Daani'el 11:32 irratti kan hin fudhachuu barbaade iddootti ishee dhumaa sana duwwaadha warri waaqayyoo isaanii beekanii humna jabaatanii wanta ta'uun hojjetu jedha. But the people who know their God shall be strong and do mighty exploits. Amen. Backstory, even though kanin barbadu shedumati, tiksi gutummaa isaa yoo laaltanii xinnoo ishee context isiniif kennuudhaaf yookiin background isiniif kennuudhaaf prophecy'n kun akka warra commentatorsin dubbatanitti raawwatamaa jiras maaliif Antiochus Epiphanes inni arfaffaanii yeroo Yihudoota bara 176 BC keessaati hamma 164 BC waan akkasitti mo'ee du'e jedhama yeroo sana afaan toleetu Yihudoota baay'ee gara isaatti fide Yihudoota baay'ee garmalee wanta desecration wanta jedhu wanta xuraa kan jedhamu bara sana keessa kan hojjete Antiochus kana jedhamaan maal godhe namichi kuni iddoo aarsaa mana qulqullummaa waaqayyoo irratti maal fide booyyee fideetu booyyee iddoo aarsaa mana waaqayyoo irratti qale booyyee iddoo aarsaa mana waaqayyoo irratti qaleetu isa iddoo aarsaa sana irratti eenyuuf dhiyeesse Zeus the Greek godidhaaf dhiyeesse jechuudhaan kanaafi afaan toleetu wanta baay'eedhaani hamma ta'e Yihudoota ofitti fidateeraan seenaan darbe wangeelli keenya wanti namatti tolu keessaa seenaa wajjin wal faana deema yoo dhannee ilaalle seenaan darban hundumtuu ragaa dubbii kanaati ameen ragaa dubbii waaqayyooti wanta ta'e keessatti kanaaf Daani'el raajii waa'ee kanaa dubbataa jedhaniitu dubbatu garuu amma irraattiyyuu kan ta'aa jiru kan sichis bara dhumaatti inni gowwoomsaa ni dhuma Antichrist inni jedhu mul'ata lallabuudhaaf hin jedhu Antichrist inni jedhu garuu background isiniif kennuman barbaade wanta akkasiitiin beekamaa jechuudha afaan tolee gaarummaa fakkaatee nama waamee waan gurra namaa qirqiru dubbatee waan jireenya namaatti dhugaasitti fakkaatu maal kunoo nama gargaaruudhaaf maaloo kunoo akkasii kan jedhu gowwoomsaa guddaadhaan wanti ta'e tureera har'as jira boris ittuma fufaameen garuu dubbii kana keessa maal jedha warri waaqayyo isaanii beekan isan barbaada ameen warri waaqayyo isaanii beekan garuu humna jabaatanidha ameen warri waaqayyo isaanii beekan garuu humna jabaatan they shall be strong and do mighty exploits amen kanaaf warri waaqayyo isaanii beekan isan dubbachuu barbaada si'a baay'ee diinonni keenya afaan isaanii mi'eeffatanii right wanta gurra namaatti tolu akkuma nama jedhe dubbataniitu jireenya keenya wanta baay'eetu nu harkisa wanta baay'eetu gara baay'eetu nu deemsisa waan baay'ee beekuu barbaannaan garuu waaqayyoon beekuun hangafa akka ta'e ameen waaqayyotti siquun hangafa akka ta'e humna akka inni namaaf dabalu yaadachiisan ofii kootiifis isiniifis kennuu barbaada waaqayyoon gaafa beekanii humni namaa hin jabaata ameen waaqayyoon gaafa beekanii boojuu argatu ameen waaqayyoon gaafa beekanii sirna isaa baru ameen nama tokko beekuudhaafi waa'ee isaa beekuun garaagarummaa qaba
Miti? Waa'ee nama tokko amma si'a baay'ee iddoo tokkotti nama hin beeknaa jenna. Nama hin beeknaa. Abaluu beekaa jenna. Lafa inni jiraatu hin beeknu. Silkii isaa hin beeknu. Maqaa mucaa isaanii hin beeknu. Garuu beekaa beeka abaluu jettaa beeka. Jecha nuyi beeka jennetti gargaaramnu kuni it's very loosely worded. Baay'ee loosiidhaan. Easily itti gargaaramna. Garuu nama sana beenna moo waa'ee nama sanaa beenna? Maqaa nama sanaa beenna. Amma for example, I'm more of a communication person. Abbaan manaan koo math personidha. 1 plus 1, 2 plus 2 jedhee yeroo hin darbu kana maathiin beeka jechuudhaaf natti ulfaata. Mitiiree? Warri calculusii beekanii, theory garaa warri gubbaa beekanii maathiin beekaa jechuu danda'u. Gara sanatti deemuu dandeenya. Kanaaf yeroo waa hin beekna jennu Waaqayyoon kana hin beeknaa jennamini. Waaqayyoo kana hin beeknaa. Si'a baay'ee seenaa isaa dhageenya. Waan inni hojjete dhageenya. Jireenya keenya keessattis wanta xixinnoo jira. Wanti inni hojjetu garuu Waaqayyoon beekuun maal fakkaata isa jedhuun dubbachuu barbaada. Waaqayyootti siqanii beekuuni it's angafa nama Kiristoos Yesuusiin fudhate tokkodhaan. Yoo barattoota example isaanii fudhattanii teebilii tokkorra xarapheezaarra tokkorra Yesuusii wajjin taa'u turamini wajjin taa'u hundi isaanii barattoota jedhaman. Garuu at the same time kanii lapheetti siqee jiru immoo jiraminiire. Kan laphee isaatti siqee kan yeroonni every time lafa kadhannaatti lafa yeroonni fannifames kan duukaa deemu bartuun sun jira. Yohaannis jira. Ameen. Kan itti siqachuun jira. Itti siqachuunis jira. Itti siqatanii completely keessa of galuun jira. Namoota amma hiriyoota qabdan tokko hiriyaan jira. Nama jaallattan qabdu garuu keessa namni seene jira. Keessa isaa namni seentan immoo jira. Namummaan keessan kan wal keessa galu immoo jiraan. Har'a si'a baay'ee Waaqayyoon beekuuni ollummaa wayinatti fakkaateera. Kan egaa akka ijoollee Waaqayyootti hin dubbadhaan. Ollummaa miti Waaqayyo wajjin jiraachuun ameen. Ollaa kee ta'uun barbaadu Waaqayyo. Mana kee jiraachuu barbaada. Ollaa koo ta'uun barbaadu Waaqayyo. Na keessa jiraachuu barbaada. Gaafa kana jennu obbolaa koo yeroo Addaamii haadha manaa isaa bira ga'e gaafa jedhamu Ingiliffi isaa maal jedhaa? Adam knew his wife. Intimacy afaan warra Ibrootaa keessa gaafa dhattanii deemtanii those that know their God, the same word know. Akkasuma kan Addaam gaafa haadha manaa isaa bira ga'e wordiin sun tokkumadhaan. Intimacy qaba jechuudha obbolaa koo. Beekuun intimacy qaba. Beekuun wal keessa lixuu qaba. Beekuun laphee wal geeddaruutu jira. Haati manaaf abbaa manaa walitti dhiyeenyi isaanii akka adda biraatti miti. Akkasuma Waaqayyo walitti dhiyeenya inni nurraa barbaadu akka ni boojuu saamnu yoo barbaanne akka humna jabaannu yoo barbaanne akka gara Waaqayyootti isa fakkaachuutti guddannu yoo barbaanne isa beekuutti guddachuutu nurra raataame. Isa beekuutti guddachuu nurra raata. Egaa gaafa teessanii yaaltan amamee namni ijoolleen isaa akka isheen hin guddanne kan barbaadu jira. I don't think in jiru miti. Challenge adda addaa kennaafii deemnamini akka isaan guddataniif. Even mana barumsaa kiflii tokko irra jiraatanii akka isaan darbanii kan kiflii sadiifaa hojjetan barbaanne. Maaliif guddina isaanii barbaanne, jabina isaanii barbaanne, mo'uu isaanii barbaanne. Akkasumas Waaqayyo akka nu isa beeknu barbaanne, akka nu isatti siqannu barbaanne, Yesuusiin akka nu beeknu barbaada, Yesuusitti akka nu maxxannu barbaada, keessi keenya isaa wajjin akka inni walii galu barbaada. Yesuus Kiristoos kuni inni mul'ate kun eenyuudha? Inni ayyaanaaf dhugaadhaan mul'ate jedhame kun eenyuudha? Surface Christianity bara kana naman baasu. Ani ofii kooti argeera. Yookiin keessuma lixuudha. Sakaan immoo abbaatii akkatanii. Lafa nuyi jirrutti nu barbaacha dhufa Waaqayyo ameen. Lafa nuyi jirrutti nu barbaacha dhufeen. Akka nu
isatti butannu barbaada. Maaliif beektu? Kan afaan sami'eeffate, kan waan baay'een tolee gurra keenyatti wanta toluun, jireenya keenyatti wanta toluun, ija keenyatti wanta toluun, wanta ala kana jiruuni wanta nu harkisu barbaadutu jira. Yoo Waaqayyoon hin beeknu ta'e akkatti humna jabaannu hin qabnu. Ameen. Yoo Waaqayyoon hin beeknu ta'e akkatti boojuu saamnu hin qabnu. Yoo Waaqayyoon hin beeknu ta'e akkatti baricha keessa darbinu hin qabnu. Amma yeroo nuyi amma keessa jiraannu kuni yoo ala saalaaltanii waggaa 5 irraa wanti adda ta'e tokko jira. It's all the same green leaves. Green leaves, parking lotiin sanuma, gaafas turre, waan hundumtuu sanumaan. Sababii waan geddaramu ija fooniitiin hin arginee fi hafuura keenya keessatti warri Waaqayyoon beeknu yeroo satti siqachaa deemnu kilaayimetiin hafuuraa akka geddarame beekna. Ameen. Kilaayimetiin bara ammaaf kilaayimetiin kaleessaa tokko miti. Obbolaa koo Nohi Waaqayyoon sababii beekeefitu lafa onaa keessatti utuu bokkaan hin jiraatin bidiruu ijaaruu jalqabeen. Bidiruu kana gaafa inni waqaru I'm sure namni waan baay'eetti hin jedha. Hin fuudhu turanii, hin nyaatu turanii, hin dhugu turanii, waan hundumaan godhu turanii, garuu bishaanni badiisaatti dhufaa ture. Har'as taanaan obbolaa koo Waaqayyoon beekutti, yoo isa beekutti, yeroo beekutti. Ameen. Ijoollee isaa qormini kan yeroo beekan yeroo beeku turanidha. Yeroo beeku, yeroo qoratu turan, haala beeku. Maaliif beektaa? Waaqayyo wajjin ayyaana wajjin jiraachuun, ayyaana keessa jiraachuun lazy Christianity naman godhu. Ameen. Grace does not make us lazy. Grace does not responsibility lafa nun keessisu. Indaa'u maal godha? Gracein kun akka nuyi caalluuf empower nu godha. Ameen. Gracein kun akka nuyi hojjennuuf empower nu godha. Gracein kun akka nuyi deemnuuf empower nu godha. Gracein kun akka nuyi jiraannuuf. Hallelujah. That's the grace of God. The grace of God is not a license to live however we want, right? The grace of God is not a license just to be complacent. Complacent Christianity. I don't know what complacent is. Complacent Christianity. Bakka imman qabu. Sanbata waldaa dhufna. Jireenyi keenya isatti dhamaa miti. Obbolaa koo, by the way, gaafan akkas jedhu isin kasasuuf miti. Ofii kootti simaan jira. Maaliif beektu? Yoo isan beeknu ta'e waan biraatu bakka bu'a. Aminiire. Yoo isan beeknu hoolonni koo sagalee koo beeku jedhe. Hoolonni koo sagalee koo beeku. My sheep know my voice. Kan biraadhaaf hin owwaatanii jedhe. Yoo sagalee isaan beeknu ta'e attamitti humna jabaannee isa xureessu, isa balleessu, isa diigu, isa hatu, isa ajjeesu sanaan mormuu dandeenya? Gaaffii akkumaaf gaafattan. Hin dandeenya yoo isan beeknu ta'e. Amma mana keessa sagalee baabboof sagalee aariidhaan beeka adda adda baasee. Nama adda biraa even waan barbaade ta'e I know because wajjin jiraanna. Namni adda biraan garuu mucaasaa yoo ta'u baate dhibboo jedha. Ati garuu beektaan because kan keeti waan ta'eef. Obbolaa koo, we gotta take the step. Waaqayyo lafa nuyi jirrutti miitii nu gochuudhaaf qophaa'eera. Ameen. Lafuma nuyi jirrutti. He's not looking for anything else. Lafuma nuyi jirrutti harka keenya nu qabuudhaaf. Ameen. Lafuma nuyi jirrutti daaddee nu barsiisuudhaaf. Sadarkaan hundumti keenya adda adda. Garuu isa beeku, sagalee isaa beeku, itti siqanii isa yoo nu hubatan ta'e wanti ala kana wal fakkaataa wal makaan baay'eetu jiraan. There is so much. I was listening to a YouTube video. Baay'ee namicha natti tolu tokko. I was listening to him and commentary kenna. Yeroo kanaan dura waan inni haasa'u hundumtu baay'ee mana gammachiisa ture. Isa booddee dhaqeetu waa'ee afaan haaraa irratti afaan haaraanii it's not really it. Nama Waaqayyooti hin dubbatan. Following isaa by the way miliyeenii gara 6 waan akkasiiti YouTube irra. Big influence qaban. I'm listening to him. Yaadaani kanaan dura ameen jedheera. Kanaan dura waan meeqa I was like excited ite utumanni kana haasa'u kan biraa immoo maal jedha jedhee man eegeen hawaaya fuura qulqulluu irra darbee immoo dhaqeessayyuu
waa'ee Trinity irratti gaaffii kaase. Amma gaa obbolaa koo sagalee waaqayyootiin equipped yoo taaneen jiru ta'e kunillee waan salphaa fakkaachuu danda'a, gargar baasuu dandeenya. Meeqan isaaniitu ala kana jira kan nu gowwoomsuu danda'an? Meeqan isaaniitu hundumtu sababii pulpitii irra dhaabbateef, hundumtu sababii maqaa waaqayyoo dhaaf kan isaati jechuu mitiin. Wanti calaqqisu hundu warqee miti jedhee faarfataa eenyudha? Somebody said it, I remember garuu jecha ta'een beekun. So Yesus Kiristoosin the eternal life, amen. Isa beekun jireenya bara baraatedha, amen. Yesuusin beekun jireenya bara baraatedha. Yesuusin beekuu keessa immoo Yesuus immoo sagalecha foon uffatedha. Sagaleen foon uffate kun immoo kanadha, amen. Wangeelaan isa beeknaan. Kanaaf sagaleen waaqayyo gaafa nutti dubbatu sabni koo beekumsa dhabuudhaanitu maal jedhe? Hin badee jedhame gara badiisaatti deeme jedhamini. For lack of knowledge they perish. Lack of knowledge ini perish nama gochisiisa. Lack of knowledge ini akkati gara fuulduraan deemne si godhaan. Har'a namni wanta baay'ee beekuudhaaf dhama'a. Waan baay'ee bira ga'uudhaaf fiiga. Waan baay'ee argachuudhaaf fiiga. Kana jechuun danda'u. So much kan hundumtu gadheedha jechuu miti. Anamma YouTube irraa wanta do it yourself kana isa jedhu baay'een waan godhee ilaaluu barbaade. Sabii waa hojjechuu danda'uuf miti. Just intriguii na godha maleessaati. Waan baay'ee qorachuu jaalladhaan maaluma dubbiftaanaan jedha abbaan manaan koo kana jechuudha dhugaadhaan. This is all I do. I am reading constantly. Yeroo hundumaan dubbisa, yeroo itti carraa argadhutti nan dubbisa waa bira ga'uudha. Garuu kan isin dinqisiisu wantin baradhu kun hundumtu gaariidha, but at the same time kan caalu garuu Yesuusidha, amen. Kan caalu garuu dubbii isaati, amen. Kan caalu garuu hafuura qulqulluu wajjin wal argaa, guddina isaa baraa, sagantaa wanta dhufu baraa. Maaliif hafuurri qulqulluun gaafa dhufuudha gara dhugaa hundumaatti isin geessaa'edha. Wanta dhufuuf jedhusi isinitti mul'isaa'edha. So yoo isaa wajjin wal baruu baanne, yoo isaa wajjin wal keessa jiraachuu baanne dandeenye gara fuulduraatti deemuu hin dandeenye. So akka Maariyaam miilla kee jala taa'u jecha kana baay'eetti gargaaramna. It's famous. It's not easy mini garuu akka haasa'amu miti. Akka Maariyaam miilla isaa jala taa'u ammani nama Maartaatti dubbatu takka na aarsa maaliifi Maartaan amma hin dhamaati turte mini hin dadhabde asiif achi fiiddu turte maaliifi keessummaan mana ishee jira. Keessummaan mana ishee keessa jira. Wanta gochuun isheerra jiraatu responsibility qabdiin. Maariyaamin gaafa argitu utuu isheen teessu argiteen. Maariyaam yoona feelingii sana dhabdee miti garuu kan Yesuusitti caale, ameen. Sometimes kana dhabuu keenya miti yookiin responsibility laakii gochuu keenya miti. Wanta ala kana jiru barbaaduu dhiisuu keenya miti garuu kan Yesuustu caala, ameen. Miilla isaa jala taa'utu caala. Kanaaf Maartaati waan baay'eef dhamaataa jedhe, waan baay'eef dhiphataa jedhe, waan baay'ee duukaa fi garuu kan barbaachisu waan tokko duwwaadha. Inni immoo ishee immoo qooda gaarii filattee jedhe, ameen. Qooda gaarii isiniif kennu, ameen. Qooda gaarii filachuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Qooda gaarii filachuudha. Miilla isaa jala gaafa teesse yoona Maariyaam waan meeqa jalaa fudhatteem mitiiree? Yoona waan meeqa jalaa argatteem? Yoona waan meeqatu keessaatii baafatteem? Yoona waan meeqa akkatti waan meeqa godhanitu bira geesseem obbolaa koo? Sometimes we say, kadhannaan koo maaliifitu hojii hojjechuu dadhabe? Maaliifin jireenya arguu dadhabe? Maaliifin kana rizaaltii akkasii arguu dadhabe? Maali wangeelloo akkas jedha? Maala baloo dinqii hojjeta? Maali kun maali? Gaaffii meeqa keessa darbinaan? Garuu qoodi keenya isa jala taa'uudha. Waan ta'uun, waan gochuun nuuf ta'u kan nutti musadha, ameen. Haati isaamee haati Yesuus Kiristoos gaafa daadhiin waayinii cidha sanaatii dhume, akka ilmi ishee dinqii godhu beetti. Yeroon isaa immoo hin geenye jedhani, yeroon koo hin geenye jedhe. Garuu amala isaa sababii beektuuf, namaaf oowwuu isaa sababii beektuuf, qaanii namaa akka inni hin jaallanne beekte, ameen. Rakkina namaa akka inni hin jaallanne daftee ariifatteetu waan manni isinitti hime godhaa jette. Maal yeroon koo hin geenye maal taateetti hin jedhe. No, I know who you are jette, ameen. I know who you are. Eenyummaa kee beeka.
Lafati jirtu hirruun jiraachuu hin danda'u Yesuusitti ameen. Lafati jiraattu dukkanni jiraachuu hin danda'u Yesuus. Lafati jirtu qaaniin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu amma waanuma inni isinitti hime godhaa itteetu biraa daftee deemteen. Yesuus amalli isaatiin ameen. Gaafa isa beektu biraan deebitu ameen. Si'a tokkoon iyyuu biraan deebitu itti deebita ameen. Maaliif fedhii isaa gaafa beektu, hawwii isaa gaafa beektu, jaalala isaa gaafa beektu, araara isaa gaafa beektu. Dinqiitu mul'ata. Kanaaf dhagaa bishaanni keessa guute keessaa daadhii waaniin argame. Nama adda biraatu ta'eeti mee jara nana. Do you think they would have approached him again? Ay dhiphisuu ta'a kuni isaaniidha. Isaa lakkiin gaafatinaaniidha. Yeroon koon keenya gaafa inni ittiin jedhu okay biraa deebi'an. Garuu gaafa Yesuusiin eenyummaa isaa baraa deemnu, gaafa Waaqayyoon eenyummaa isaa baraa deemnu, waan baay'eedhaaf nu bal'isa. Gaafan kana hundumaa dubbadhu obbolaa koo kontekstiin isaa waan tokko irratti taargetii godheen jiru. I'm just trying to give you a bigger picture. Kanaafi akkas jedhemni Daani'el irratti warri Waaqa isaanii beekan humna jabaatanii humna jabaatodhe. They shall be strong and do exploits. Amen. Warri Waaqa isaanii beekan. Warri Waaqa isaanii beekan. Waaqa keenya haa beeknu. Ameen. Waan baay'ee baruutti ariifachuu mannaa qooda tokko inni dursu Yesuusin baruudha. Ameen. Sadarkaa qaba miti ree digirii qaba mini Waaqayyoon beekuni nama iyyuu baruun namni amma gaafa fuudhuuf jedhu jalqaba wal baraa. I don't know if they go on a date or something. Isa booddee what happens? Wal naqatanii booddee takka turu akka kiristaanaatti morratti kadhatu. Isa booddee maal godhu wal fuudhumini wal fuudhanii waggaan jalqabaa it's going to be so hard. Why? Because you're getting to know each other. Isa booddee digriidhaan utuma jedhuutu gaafa waggoota baay'ee wajjin jiraattu you're like the same person almost. Qaamuma adda addaa deema malee. Kanaafi an abbaa keessaa abbaan immoo na keessa isin immoo na keessaa jedhe. Ameen. Gargar ba'uu hin dandeenyu jedhe. Kanaaf hafuura qulqulluu qabdii godhee nuuf laate. So maal gochuutu nurra jiraata obbolaa koo isa kana waamichi keenya maal akka of keessaa qabu beekuu bira ga'u nurra raata. Waamichi nama Waaqayyoo ta'u maal akka of keessaa qabu beekuu bira ga'u nurra raata. Humna jabaachuudhaaf Waaqayyoon beekuu nurra raata. Jireenya nama tokko isinitti mee raawwadha. Waa'ee Waaqayyoon beekuu irratti. Saamu'eel isa jalqabaa 31:8-16 jireenya Daawit lafa onaa keessaa istoorii kana beektu jedhee yaada. Garuu kan keessa koo dhufe kanadha waan ta'eef isiniin dubbisuu barbaada. 1 Samuel 30:1-8 yeroodhaa fi 16-20 immoo isinii dubbisa. Akkas jedha. Gaafa guyyaa sadaffaa Daawitiif namoonni isaa gara Siklaagitti yeroo deebi'an Amaaleqoonni kutaa biyya gara mirgaaf Siklaagitti duulanii. Siklaagiin rukutanii ibiddaan gubanii turan. Dubartoota achi keessa turan hundumaa xixinneeyyoota gurguddoota booji'an. Garuu fudhatanii adeeman malee isaan keessaa nama tokko iyyuu hin ajjeefne. Yeroo Daawitiif namoonni isaa gara mandarichaa dhufan immoo mandarichi ibiddaan gubame. Dubartoonni isaanii, ilmaan isaaniif intaloonni isaanii booji'amanii turan. Yommus Daawit namoonni isaa wajjin turanis hamma qooqni isaanii deebisuu dadhabutti sagalee isaanii ol fudhatanii boo'an. Dubartoonni Daawit lamaanuu Ahiyoonaamii Yezreelittiif Abigeel isheen Naabaal Qarmeloosichi irraa du'ee hin booji'aman. Namoonni biyya suni waa'ee ilmaan isaaniif intaloota isaaniitiif jireenya isaanii keessuma ba'ee waan isaanitti hadhaa'eef Daawitiidhaan dhagaadhaan rukunna jedhanii waan dubbatanii fi Daawit guddiseen dhiphate. Garuu maqaa Waaqayyoo gooftaa isaatiin hin jajjabina argate. Akkas jedhatti fufee Daawit yommus Abiyaataar lubicha ilma Amaleqiin adaraa dirata fuula duraa sana asnaaf fide jedhe. Abiyaataarinis diraticha fuula dura Daawitin fide. Daawit jarreen saamtota kana hordofee qaqqabu jedhee Waaqayyoon hin gaafate. Waaqayyoo deebisee dhuguma qaqqabdee gad hin dhiistaatii isaan hordofi jedheen.
sa'aatiidhaaf jedhee gara gadiitti dubbisaa 16 irraa qabee yeroo inni gara jaraatti isa geessu jarri guutummaa bakkee tokkorra faca'anii nyaachaa dhugaa boojuu baay'ee biyya Filisxeemotaa biyya Yihuudootaas booji'anii hundumatti gammadaa turan. Daawit dimismisa galgalaa sanatti jalqabee hamma borumtaa galgalaatti isaanin rukute. Namoota 100 gaala yaabbatanii jalaa baqatan malee dhiirri tokkollee duraa hin baane. Daawit wanta Amaaleqoonni fudhatan hundumaa irraa buufate. Dubartoota isaa lamaanis hin deebifate. Xinnaan guddaan ilmaan intaloonni wanti saamicha keessa mataatti fudhatan hundumaa keessaas tokkollee tun hin irratin harkaa buusee deebisee fide. Daawit saawwanniif bushaayeen guutummaatti fudhate. Namoonni isaa immoo isa kaan horii qe'ee warra kaan dura buusanii kun boojuu Daawit jechaa oofu turanii. Ameen. So yoo teessan ilaaltanii seenaa kana keessatti Daawiti Ziklaaq iddoo jedhamu tureen. Iddoon kuni iddoo itti mootii warra Filisxeemotaa Daawitiif kenne yeroo inni Saa'ol jalaa baqate. Saa'ol jalaa baqatee hinaafaan sababii itti baay'atee fi ajjeesuu sababii Saa'ol barbaadee fi iddoo kana dubbii kana hundumti keessan beektu jedhee namanaa in baqateen he was so faaroo tolummaa argatee waaqayyo takka diinotuma keessaa ayyaana isiniif kenna. Ameen. Diinotuma fuulduratti ayyaana isiniif kenna. Filisxeemotuma warra rukute birattitu dhaqeetu nama tokko keessaa ayyaana argate Daawit. Iddoon kun Ziklaaq kun isaan hin kennameef jechuudha. Iddoon sun beesii isaanii ture. Imagine yeroo iddoo sanatti deebi'ee ari'annaa jala ture. Lafa onaa keessa jira. Isumaayyuu immoo maaltu ta'e? Dhaqeetu iddoon buufata isaati maal ta'e? Ibiddaan gubatedha. Right? Ibiddaan gubate. Iddoon sun ibiddaan gubateen. Iddoon suni boojuu jala seene. Wanti inni qabu hundumtuu harkaa fudhatameen. Sila namichi kuni lafa onaa keessattitu ari'annaa keessa jira. Silayyuu jireenyi isaa dibataaf jedheetu miidhamee jiraan. Garuu gaafa madaqee argate just think about it for a moment. Iddoo kana al tokko sammuu keessan keessa hafuura keessan gara kootti deebisaati yaada keessan mee yaadame al tokko. Imagine being Daawit. Imagine lafa onaa kana keessatti yeroo already rakkinni namarratti dabalamu. Hamileensa akkamitti akka inni cabu. Kan isin dinqisiisu keessaa kan saadu waayyuu miti. Amma takka mee waan keessa yoo waa ta'e kan nama adda biraa yoo itti dabale miidhame I don't know akka kooti yoo ta'e attamis hin dhiphisaan miti. Kan koollee ta'u kan nama adda biraa nama jechisiisa malee kan koollee ta'u kan abaluu garuu akkamiin godhasi jechisiisa. Jarri kun mana isaanii jireenya isaanii hundumaa duukaa fudhaniitu Daawitiin amananii duukaa deemu. Sababa Daawitiif jedhanii maaltu ta'e qabeenyi isaanii hin gubame. Maatiin isaanii hin booji'ame. Qabeenyi isaanii hin booji'ame. Silayyuu wanti isaan qabane qabeenya lafa onaati. Qabeenya rakkinaati. Hamma qooqni isaanii dadhabutti boo'an jedha. Lubbuun isaanii dhiphate jedha. Isayyuu deebi'anii Daawitumatti galagalanii Daawitiin hin ajjeefnaa jedhanii gara mari'atan. Akkas jedha Daawit lubbuu isaa keessatti hin dhiphate. Ofii isaa keessatti hin dhiphate jedhe. Ofii san keessatti gaafa dhiphattan yaadame wanta namaa gaafa sin harkatti badu. Waa obbolaa koo wanti namaa gaafa nu harkatti badu. Balleessaa Daawitiin miti garuu wanta namaa harkatti bade. Wanta kan saatiitu harkatti bade. Wanta inni kan kooti jedhu wanta inni kan obboloota isaati wanta warra isaa wajjin jiraniitu harkatti bade. Lubbuun isaa harkatti dhiphattedha. Maal na yaadachiisa iddoon kuni kutata raajota keessaa mee mana jaarrana jedhanii Elsaayee wajjin fudhataniitu dhaqanii gaafa isaan qottoodhaan muka maruu jalqabaniin maaltu ta'e beektu raajota sana keessaa qottoon mataan qottoodhaa sibiilli isaa inni muru suni harkaati sagalee waaqayyoo keessaati macaafa moototaa keessatti hidhattanii argachuu dandeessu seenaa Elsaayee keessattiin
harkaati kufedha. Mataan inni ittiin waa muru, inni ittiin mana ijaarrachuudhaaf, inni isaan ittiin waa hojjechuudhaaf jedhanii harkaa bishaan keessa bu'e. Wayyoo jedhan raajiin sun. Wayyoo isayyuu immoo jedhee qottoon kuni ittiin mana ijaarradha garuu isa duwwaa miti kan ergisaati jedhe. Kan ergisaati, I borrowed it, it's not mine. Hankoo miti. Najalaa baduu hin danda'u silayyuu kan koo miti. And you imagine being in a negative to a negative. Kana natti fakkaata ture jireenyi Daawit. Waan kan isaan taanetu jalaa duukaa booji'ameen lubbuun isaa gaafa dhiphatu garuu wanta isin beeksisuu barbaadu. Sagalee sila isinii dubbisetti isin deebisuu barbaada. Warri Waaqayyo isaanii beekan garuu hin jabaatu. Ameen. Hin jabaatu. Boojuu sin booji'uudha. Ameen. Warri Waaqayyo isaanii beekanii hin jabaatu. Hallelujah. Those that know their God shall be strong and do mighty exploits. Hallelujah. Maal godhe gaa namichi kun obbolaa koo jireenya Daawitiin ilaalame. Asiin ari'annaa, asiin mandara gubame, asiin jireenya gaddeebi'aa deemu, asiin boojuu maatii saamamanii already deemaniiru. Haadha manaan isaa lamaan deemamaniiru. Kan warra maatii kooti jedhee wajjin jiraatu achi jira. Maaltu isa marsee jira obbolaa koo? Rakkinatu marsee jira, dukkanatu marsee jira, giriraatu marsee jira, jireenya gaddeebiitu marsee jiraan. Waaqayyo, hallelujah. Inni ofii isaa nama barsiisu maqaan isaa galateeffamu. Ameen. Daawiti akkas jedhe. Ofii sagaleen Waaqayyo akkas jedhe. Daawiti Waaqayyotti of jajjabeesseedha. Wow. Ameen. Daawiti Waaqayyotti of jajjabeesse. Hamma kana keessa, dhiphina kana keessa. Amma think about it for a moment. Iddoo Daawit of kaal tokko. Hin danda'ama. Salphaa miti. Salphaa miti. Every area of your life, if it's marfamee jira yoo ta'e, wanti isaaf adda godhe maa inni beektu? Daawit Waaqayyoon beekuudha. Ameen. Daawit Waaqayyoon beeka ture. Daawiti lafa onaatti waliin barree Waaqayyo wajjin. Achitti miti. Lafa onaa lafa duwwaa iddoo biraatti kan biraatti isa beeka. Ameen. Iddoo adda biraatti wal bareera. Hallelujah. Daawit jaalala Waaqayyoo shaakaleera. Daawit gaarummaa Waaqayyoo hubatee jira. Daawiti lafa onaa lafa horii tiksu keessatti isa beeka Waaqayyoon. Inni har'aa situationin sun isa dhaaluu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyotti of jajjabeesse jedha. Kanaaf Waaqayyotti of lubbuunsa inni of keessatti dhiphate kuni Waaqayyoon of jajjabeesse. Waaqayyotti erga of jajjabeesse booddee immoo maal godheen fuula abbaa isaa dhaqeen gaafa jedhu ari'ee qaqqabuu moo attamiidha. Ameen. Ari'ee nan qaqqabaa yoon jara kana yoon rukute nan danda'a jedhe. Maaliif naannoon isaa kuni gaaffii isatti uumeeraan Waaqayyo akkasittiin jedhe eeyyee duukaa bu'e. Hallelujah. You will recover all. Hallelujah. You will recover all. Wanti tokko iyyuu keessaa nafu ari'atteen qaqqabda boojuu sin deebifta jedha. Ameen. Boojuu sin saamta jedhe. Hallelujah. Obbolaa koo warri Waaqayyo isaanii beekanii kaleessan irraanfatanii mucummaa isaa yaadateen mana abbaa isaa keessaa horii tiksummaa keessaatii isa fuudhee yaadate. Hallelujah. Yerootti obboloonni isaa hundumtuu akkasirra ilaalanii waa'ee isaa tuffatanii dhiisanii isa dhaqee dibata irratti dhangalaase sana yaadate. Isa Goliyaadiin dhagaa tokkoon darbatee kuffise yaadate. Hallelujah. Isa eeboo isaa ol jalaatii isa baase sana yaadate. Obbolaa koo namni Waaqayyoon beeku hin jabaata. Ameen. Akkuma nyaata nutritious nyaachuudhaaf I am pretty sure amma xiqqoo isheenii walitti buuf jenna namni guyyaatti yoo xinnaate tokko lama nyaatamni hammam wangeela isaa dubbifata nyaata erga ta'e. Naa deebisuu isin hin barbaachisu. It's okay. I know siyaasa sadii afur faayitu waan ta'eef nan beeka. Namni nutritionii foonii tiif kan ta'u garaan namaa hin beela'a barbaada mitiire. Hammam nyaata namni foonii fi hafuura keenya immoo hammam gabbisuudhaaf Waaqayyoon beekuudhaaf. Maaliif wangeela ala Waaqayyoon beekuun hin danda'amu ka?
dhugaama isiniin jedha kadhadhaa wangeela malee kadhannaan hin hojjetu faarfadhaa wangeela malee faarfannaan hin hojjetu hojii hojjedhaa namni kan saate wangeela alawaa gochuu hin danda'uun kanaaf yeroo dhiphinaa akka jabaannuuf dubartii tokko waan tokko natti himteen I think she heard a testimony akkas jette rakkina wayii tokkotu ta'ee mucaa isheetu lafa surfing I don't know bishaan irra isa taphatan ocean California keessatti iddoo baay'ee rakkisaa ta'e keessattitu surfingii kana deemee iddoo sanatti namni baay'ee miidhamuun kadhattee dadhabdee didee deemee jechuudha isa booddee gaafa achi ga'u namoonni 911 waamamee isheenis waamamtee ilmi keen jiru they can't find him jedhan namni kun nama waaqayyooti dubartiin kun jechuudha dhatteetu mucaa tokkitti duwwaa qabdiin jaalala mucaa koof ana gidduu jiru immoo jettee dubbatti gaanis second hand in dhagee waan addaati jette it's not like of course namundumtu mucaa isaan jaallatamanii garuu immoo wanti adda tokko ta'e tokko immoo jira especially mucaa tokkitti gaafa qabaattu kana duwwaan qaba jettee mararsiifatta jechuudha ittuu caalchifte akka kana taateetu gaafa iddoo sanatti police officeriin dhaqanii itti muu jalqabde description isaa oh my god waan in movie irraa arge waan in news irraa arge tunarra gahaa jira hin jedhette dhiphachuu jalqabdeen yaa gara saatii sadii booddee namni kun argamuu dadhabeera ani jette kollaapsii gochuutu narra tureette achitti du'uutu narra tureette garuu wanta tokkotu na keessaa ol ka'eette hafuura qulqulluu the Holy Spirit began to rise in me my son has a covenant of life in jechuu jalqabeette my son is not in the dead but he's in the living jechuun jalqabeette waan ma tokkotu afaan haaraan na keessaa beette sagalee kakuun na keessaa beette kakuu waaqayyoo yaadachuu jalqabeette anumtu deebi'ee ofitti galagaleeni what is wrong how did I do this ennaan hafuurri qulqulluun dhufee storehouse kee keessa guutee jira kanaaf jedhe storehouse kee keessa dubbii guuttatti qabdaa jedhe liqiidhaan hin deddeebinu ameen maaliif beektu duwwaan rakkinni gaafa dhufu gidiraa sana waan ittiin darbinu waaqayyoon kan ittiin beeknu dubbiin isaa nurka jiraatu ameen maaliif gidiraan jiraan rakkinni jiraan even badhaadhummaan iyyuu dhaqee nama irraanfachiisa waaqayyoon it's not just gidiraa duwwaa miti dubbii kana laphee koo keessa dhokfadheera akkan si yakkinee fedhe Daawit my favorite scripture I have hidden your word in my heart so that I don't sin against you. Have you hidden his word? Have you hidden his word? Sagalee isaa of keessa dhokfachaa jirtu obbolaa koo of keessa kaa'achaa jirtu maaliif guyyaatti dukkanaatu nama hundumtu biyya lafaa keessa jiraanna ayyaana isaatiin ulfina isaatiin dandeetti isaatiin deddeebina garuu we're still in the world biyya lafaa keessa jirra dubbiin kuni yoo nu keessa bule obbolaa koo isa yoo beekne abbaa keenya yoo beekne amala isaa yoo beekne lakki kun isa biraa miti jenna ameen waan baay'een isaa nurkatti kan inni I'm serious dhugaamne isiniin jedhe du'i gar malee baay'eetu jiraan gaddi gar malee baay'eetu jira sababii kana hin beekneef kaawuntarii gochuu danda'u nurra raata wanta baay'ee keessa darbina wanta ooluun nuuf ta'u sababii dubbicha nu keessa hin jiraanneef waaqayyoo dubbicha nu keessaa bulchu ameen akka isa beeknuuf waaqayyoon kadhanna obbolaa koo haleluuyaa haleluuyaa obbolaa koo torbanitti nutti lallabama hammam keenyatu dubbii nutti dubbatamu kana fudhannee alanfannee torban keenya guyyootan keenya ittiin deddeebina laata jireenya moo'ichaa barbaanna karaa moo'ichaatiif irra deemamu immoo isa beekuudha dubbii isaa beekuudha rizaaltii barbaanna piroosesiin barbaannu waaqayyo naa gargaaru waaqayyo sinaa gargaaru ija barbaanna isa faca'u sana immoo hin facaafnu
Mee Waaqayyo nu haa gargaaru obbolaa ko. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Obbolaa ko, just ask him to come and help you. Lafa jirtanitti laa iddoo man jirutti. Maybe isa torbanitti tokko kadhatutu as keessa jira ta'a. Maybe isa guyyaatti 5 fuula Waaqayyo dura dhaabbatutu jira. Maybe isa tu gargar hin kutin jireenyi isaatti hidhame Waaqayyoon akka addaatti beekutu nu gidduu jira ta'a. Maybe isa reefu mudhannamaa jirutu jira. Lafa jirrutti nu bira dhufa Waaqayyo. Ameen. Lafa jirrutti nu argata Waaqayyo. Iddoo nu jirrutti ofii isaa nutti mul'isuu barbaada. Laphee keenya barbaada garuu. Maal beeku tariifachaa irra, maal barbaadu tariifachaa irra, maal sarchii gochuu tariifachaa irra, maal irra oolla guyyoonni keenya. Isa caalu qooda gaarii filachuu. Lubi keenya paasterii kaffeen iddoo kana dhufee Waaqayyoon nuuf kadhatee nuuf raawwata. Isa caalutti darbu obbolaa ko. Yeroon keenya isa jira, qabeenyi keenya isa jira. Sanaan madaalliin keenya madaalama. Lafa garaan keenya jiru. Bara kana